illeen abbaa mana namaa kabiraati. Wanni nuti Oh, ammaan tanaas jechuu jirru qoosaadha. Booniyyee illee kanaa daggaltee haala kullee haali jiraateef jiraachuu baatee san isiin beeka. Namni hundi abbaa manaa qaba, haadha manaa amma qaba. sagaleen biyya dhagamu ni jirti. Hamza asitti sagaleen biyya Hamza boniyyee yoom kan nikeete kanaa jaarsa qabdi. Boniyyee. dabbaalli isaa waan dabbaalli isaa dhiisa Oke, rakon kau dua ajantaan kan. kan baay'ee Jechuun laalaa dhiisa laa dhiisin gaafate dhiisa Hamzaan goofatuma godhu jiraate. ilaa Gabbaan lubbuutti hin deebina jira. dhiifama laa yeroo takka dhaggeeffadha dhiifama dabbaal namni beektaa kabaja qabaa ulfina qabaa kanaaf dhiisaa isiniin jenna dhiisa baarakallahu fiikum biroo kutaa Oke, Ati ajandaa ta'e karee wantoota Oromoon ajanda jaalattee beektaa. ya. Lammaffaa namni osuma jechaa nama diddiruu jira beektaa. Akkasii baarakallahu fiikum. Duratti sitti meen ture bar dabbaalan. Oke, sebentar. Eerumee baadheellee kan ku private na hundi miidiyaa lamii warraa dallamsiin jedhee ture. No, ati jechuu kiyya ni jira miti Oromoon ajandaadha jaalattee waan ta'eef salaamtaa jetteetuma alaas jetteetuma ofirraa dhiifte jalaa calloofte yoo jalaa calloofte Oromoon ajandaa jaalattee waan ta'eef ishee kanaa yoo biggestii nama dhageettellee waa'uma kanaatu wajjin kaasanati. Inni heerumtee jedhanii Akkas barumsaase baarakallahu waa'een fiikum. heeruma kiyyaa kun isaan cinqeera akkanatti. Maaliin godhe? Bagan yerime je'ini tuma dhiise birra. Ofirraatti naa himime ni hin dadhabee barummata kana. Suutuma suuta haasa'u eegale liqaa. Welcome. Hamza ati jechuun akkanumatti osuma teessoo ani fustaasni waliin deebinee inshaallah. Ka daa'ima keenya argitu taata. Daa'ima bira geessanii tumu. Ooy jabaate. Bira iyyuu tarree jechuudha. Kan rabbi walitti mi'eesse namni uma fedhellee godhu gargar baasuu hin danda'u. Nu immoo rabbitu gubbaadhaa gadi nutti fidee jaalala waliif qabnullee. Oke, Ustaz maaf yang behé jira. Boniyyee ni heerumteeti. Jaarsan qabda. Maaliin beeka Hamzaa jedhee bara akkas. Oke, Hamzaan ni qosaami himi asmaanuma tokko dhugaa siyaa rikoordii godhee waan maxxansaa. Waan kanarraa ibsi please dubbadurraa yoo dhugumatti jaarsa kana qabaate nutti himi. Ana faana jirti siin jenne ati dabbal maal taate? Boo bakka bayaan argeen taltiteeti fudhadhu bakka rakkoon qabu. Fudhadhu giftee daddarbi fudhadhu. Fudhadhu anaan naqaasu godhaa hoyi. Abdiin raamurre isaan agamma huna isii gaafadhu. Mamma bayaan irraa abdii nutti mamurre moriyya nu deebise. Boni Ustaz Mahamad bayaan irraa abdii muratti mammuran. Abdiin irraa qaba ture. Oke, hin qabdu si muratteessi. Hamza bayaan teetii gaafadhu kaa maaliif gaafadhu naan jettu waan barbaade. Siimee kati deemu deemu. Oo naaf isii wajjaasfeen almost xumurree jirraa bara. Aha, maalirra walii galtan? Niitii lammaffaa sii taatettee okkee jedheen illee fudheera. Oke. Boni akkasiin? Bar xumurree irraa siin jedhee jira maaliif ati dubbii soquu deemte? Oke. Amma oke kana goona amma jaartii namaa jaartii sheekaatiin taphachuun haraama. Jannata seentu bayaan dhiifamu nu godhi jaartii sheekaatiin hin taphatini. Amma kanaa goonume. Ati Arafaat maal taate maaboo Hamza agandaa kee irratti deebina. Bayaan arge isinitti dhimma Oromootti yoo kutaa hundi keessanuu galatooma baga nagaan dhuftanii warri amma gaseentan torbaan ji'a sadii moo ji'a afur dura na fakkaata. Arafaat hundi keessanuu ni beektanii jiyyoo warra intala Harargee san intala Oromoo ta Harargee dhalatte san ta Somaalee keessa turte san ta obboleessi keenya fatuun faa Somaalee keessaa fuudhanii Dubaay geessan san ni rakkadhee ni cinqamee akka gabiraatti ilaalamaa jira ni tuffatamee Oromoo jala darabuu na dabbaree jira sagalee naa tahaa asii na baasaa getee gabbaatee boojjesan namni dura gabbaasee sagalee tahee fi
guyyaa lama keessatti thank you guyyaa lama keessatti daawwalee kan guutuu ta'uu dandeessu nagafadha guyyaa lama keessatti qarshii 400 akka goonee bakkuma baafnee finnee irraa kafalle sirna nagafadha bayaanfaan